كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي ربي قداتين هر أسنية ولتريتشاني جر دونين إنجليز قدون تايتانيك جامت نموت الإبوتان دلقمت هقنانسي بلان فيتتن دوني تنقرقل جتن جرتو هنجراتوس جئت الادتي garuu imaltuu jalqabaarratti dooniin tun bishaaniin nyaadhamtee badde. Subhaanallah. Doonii Nabi Nuux nageenya isarratti haa jiraatu nama tokkootu hojjete. Nabi Nuux وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. حال ديمسيسيتي في دابني سيتيس مقا ربي تنتهي يا بدا قمت ربين خي أرارما رحمة قدادا جئتم والرئيسا ولين أمن دوني سنرتي باسي. الدنيا تنقوتون بشاني نيات أمتي دوني Nabi Nuux qofti nagayeetaati. Jabaan Rabbi humnaa fi malli keenya bilaasha. Haa jabaattu yookiin haa laaffattu qormaata mudachuun keenya hafan qabu. Gaafa qormaatamne ammoo eenyutti akka dhiyeessinu eenyu akka gargaarsifannu beekuu qabna. Jabaa amriin hundi harka isaa jirtu Rabbi keenyatti haa hirkannu. Waan isaa gad jiruun qalbiin teenya hin booji'amin. Namni Rabbitti hirkate inni qofti ni gahaaf. Dhuga jette. Mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu. Tole, harri guyyaan Rajab 22 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti. Feebruaarii 13 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo gurraandhala 6 bara 2015 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo suura qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Suura qalbii. Suura qalbii. Sagantaa suura qalbii waltajjii nashiidaatiin eegalla. Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddachi jaalalaa booda qophii tafakkuritti aansina. Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna. Ammas duudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceena. Waltajjii nashiidaa. Waltajjii nashiidaa. Qophii tana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee ummataaf raabsina. Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha. Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha. Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha. Waltajjii nashiidaa. Waltajjii nashiidaa. Nashiidaan waltajjii har'aatiif filanne tan Muktaar Gaarii isaati. Mata dureen isii Ummii jetti. Ummii yaa ummii jazaa keeysan deebiin dandeenyu Rabbiin guddaan jannata siniif haa kennu. Harmee jazaa keeysan deebiin dandeenyu Rabbiin guddaan jannata siniif haa kennu. Maal jedheen ibsaa waan ati naaf taate ji'a sagaliif garaan na baatte cinqii meeqanaaf jecha argite erga dhaladhees yoomiin na dhiifte. Gaafa na deettu yaa harmeetiyyaa ana argachuuf dhabdee aafiyaa cinqaa gaafas ati cinqamteef ani maal deebii danda'a homaan danda'u yaa harmeetiyyaa mee maal siif ta'a. Ibsuun na dhibee waan ati naaf taate ana guddisuuf rakkoo argite akkan guddadhuuf harma na luuqsifte
akkan dubbadhuuf nafaana iyyite akkan dubbadhuuf nafaana iyyite ofii koo qabulaa ana nyaachifte garan na baatte duwidaaf dabarsite yaaddoo meeqaan harmeen har'aan na geesse yaaddoo meeqaan harmeen har'aan na geesse harmee yaa harmee jazaa keessan deebiin dandeenyu rabbiin guddaan jannata isiniif haa kennu jazaa keessan deebiin dandeenyu rabbiin guddaan jannata isiniif haa kennu. Obboleessa keenya Muktaar nashiidaa bareedduu nuuf dhiyeessuu keetiif guddoo galatoomi siin jenna. Amma gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyya Maaxuqaa Abbaa ja'ama. An amma dura intala takka biyyatti ilaaladhee si wajji bultii jaaruu fedha je'een. Isiinis tolee naan jette. Eega walii galleen booda ani ka'ee gara biyya Arabaa dhufe. Isiin achitti dhiira birootii wajji haaso'itii naan ja'an. Anis isitti bilbilee waan kana dhiisii je'eetiin korse. Isiin afaaniin tolee naan jetti. Garuu amala ifii hin dhiistu. Mee akkamiin godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Mee dhaamsa akkam dhaamtaaf? Waliigaltee qofa moo nikaa hidhatan? Lakkii dhimma nikaan dubbanne. Duuba waliigaltee qofaan isii gorsee dadhabe jechuun hin ulfaatu? Bar inni intala tanarraa waan takka illee hin qabu. Isiin isaaf ajnabiidha. Haasawa faayidaa hin qabne waliin haasawa ooluun dogongora. Eega waliigalan nikaa godhachuudha malee haasawa dheereessuun gaarii miti. Akkanatti fakkaatutti isiin isarraa shakkii qabdi. Si wajji bultii jaaruu fedha jedhee gaafii qofa dhiheesseef. Maanguddoos hin erganne, nikaayas hin godhanne. Sanirraan irraa fagaatee biyya namaa jira. Waan saa kanarraa shakkii waan qabduuf carraa biroo ilaalachuutti jirti fakkaatti. Akkas ta'uu mala. Nuti tilmaamuma dubbanna. Hundaafuu intala nikaa irraa hin qabne gorsee dadhabe jechuun xiqqoo dubbii gaarii hin fakkaattu. Ati iyyannootti aantutti ce'i. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyya Raatuu Qaazaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Saawud Arabiyaa jiraadha. Asuma biyya Arabaa kanatti gurbaa tokko wal jaalannee nikaaha godhannee wajji jiraachuu eegalle. Gurbaa kana wajji amata lama waliin jiraannee jirra. Waggoota lamaan kana keessatti inni guyyaa takkallee waa dalagee hin beeku. Waanumaan dalagee fiduun jiraata. Guyyaa guutuu mana taa'aa oola. Mana taa'ee dubartoota biroo Facebook irratti haasofsiisaa oola. Ati maaliif mana taa'aa oolta? Baatee dalagaan barbaadattu yoo jedhuun ani dalagaa hin qabu. Bakka deemus hin qabu naan jedha. Ani amma dadhabe nama kana akkam godhuu qaba. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan? Haala biyya Arabaa kana nama beekuuf dhiisutu gaariidha. Mee abbuma murtiitiif dhiifna. Hayyee iyyannoo itti aanutti ce'e. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyya Aaxuqaa Kaa ja'ama. Ani eegaan bultii jaaree amata tokko gahee jira. Biyya Arabaa jiraadha. Biyya Arabaa tanatti intala takkaan karaa Feesbuukaatiin wal barree wal jaalanne. Achi booda karaa shari'aan hayyamuun nikaa godhannee bultii jaarre. Intalti tun nama gaariidha. Haalaa amala bareedaa qabdi. Akkaan na jaalatti. Kabajaa guddoo naaf qabdi. Anis amma dura haalaan isii jaalachuu ture. Intalti tun ana dura nama birootti heerumtee baate. Akkamitti heerumte je'ee gaafannaan nama tokkootu fedhii kiyya malee dirqiin na bute. Maatiin tiyyaas osuma beekan cal'isan. Achi booda na yaamanii gara biyya Arabaa ni ergan. Eegaan biyya Arabaa dhufeen booda gurbaa dubbisanii akka nikaanarraa buusu godhan jetteen naaf himte. Anaa fi isiin amata tokko kan waliin dabarsine kana gammachuun dabarsine. Haala amallisii gaariidha. Rakkoon isiirraa himadhu tokkolleen qabu. Garuu ana dura heerumuun sii kun sammuu keessaa na baduu dide. An isii dura intala biroon fuune. Sababa na dura nama birootti heerumte kanaaf jaalalli isiidhaaf qabu na keessaa hir'achaa dhufe. Inumaa amma jaalaluma siituu waan qabu natti hin fakkaatu. Jechuma heerumtee baate jettu tanaatu sammuu keessaa na haqamuu dide. Mee akkamiin godhuu qaba?
waan sammuutii yatasgabbeessunaaf dhaama obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa? Fedhiin ilma namaan guutamtu. Ilmi namaa osoo carraa argatee nama akka maleekaa wajjin bultii ijaareellee waan irraa himatu hin dhabu. Hanqinuma wahii barbaadee irraa himata. Dhugaadha fedhiin namaa hin guutamtu. Intalti tun eega haala amala gaarii qabaattee silaa maal irraa himatan? Namni tokko diin qabaatee haala amala tollaan irra gaarii namaati. Sanii oloonti barbaadan hin jirtu. Hedduutu jira. Kan intala dhiiraa 4 yookiin 5 heerumtee baate fuudhee waliin jiraatu. Heerumanii bahuun wahii dilii taate. Haati teenya Khadiijaan Rasuula sallallahu alaihi wasallam dura nama biroo heerumtee ilmaanis irraa hortee turte. Sanirraan umriin siitis Rasuula irra guddoodha. Akkanuma wajjiin Rasuulli Khadiijaa akkaan jaalatu ture. Dubbii dhugaati. Waan dabarte bira kutanii jiruu ofii tolfachuu irratti xiyyeeffachuutu irra gaarii. Yaaduma akkanaatu sammuu keessa of yaasuun dogongora guddaadha jedhaan gama kiyyaan. Waan hafe gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannootti aantutti ceeta mokkami. Iyyannoo hafte gama keessaatiin abbaa murtiitiif ergina. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf korfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii dhageeffachuu jirtu. Isniina dabre jechuunis Feebruaarii 6 bara 2023 lafti Turkiyee fi Suuriyaa kirkira hamaa sadarkaa 7.7 sossootee turte. Akka mootummaan Turkiyee himatti kirkirri kun yeroo lama akka hamaatti sosse. Jalqaba irratti sadarkaa 7.7 sakandii 65 sossoote. Kirkirri lammaffaa ammoo sakandii 45 ture. Kana jechuun badii nukulaar boombiin 500 fiduu maluutu lafa sanitti mudate. Akka himamutti guutuu addunyaatti walakkaa jaarraatii as kirkira lafaa mudate keessaa kun irra hamaati. Kirkirri lafaa kun jiddu galeessa kibba Turkiyee kutaa Qahramaanii fi kaaba Suuriyaa kutaa Halab sirriitti miidhee jira. Biyyoonni ollaa Turkiyee fi Suuriyaa jiran kanneen akka Iraaq, Giriik, Ordun, Lubnaan, Falasxiinii fi Masriin kirkirri kun isaan gahuu himan. Garuu biyyoota kanneenitti miidhaa guddoo fideen qabu. Kirkirri lafaa kun Feebruaarii 6 kaasee biyyoota jiddu galeessa lafaa jiran irra deddeebiidhaan raasaa jira. Morokoo magnitiyuudii 4.3, Indoneeshiyaa immoo magnitiyuudii 6 kirkirri lafaa yeroo lama ol mudatee jira. Akka mootummaan Turkiyee ibsetti bariisaa isniina dabree kaasee haa xiqqaattu malee yeroo 2000 oliif lafti Turkiyee sossootee jirti. Hanga oduu tana qindeessinetti kirkira kanaan Turkiyee qofa keessaa namoota 30,643 oltu lubbuu dhabe. Suuriyaa keessaa ammoo namoota 4,600 oltu lubbuu dhabe. Walumaa galatti namoota 36,000 oltu kirkira kanaan lubbuun isaanii dabarte. Yaada akka kirkirri hamaan guyyaa duraa mudate sun sakandii 65 qofaaf ture. Sakandii muraasa kana keessatti magaalaan gurguddoon sun daaraa taate. Kiiloomeetira 500 ol irraa manneen diigamanii karaan dhodhoohee namni hedduun sun lubbuu dhabe. Mootummaan Turkiyee fi Suuriyaa yeroo ammaa gargaarsa biyyoota alaa simataa jiran. Osoo kirkirri kun daqiiqaa hanga kana ture hoo hafnaa dhiiroo hanga makka laafoo taane hubanna. Harka caalu balaan bifa kanaa sababa badii teenyaatiin dhufti. Dallansuudha. Mee seenaa ummata asiin dura boonee lafarraa badee kana halaallu. Qur'aana suuraa Fussilat aayata 15 irratti rabbiin guddaan akkana ja'a. Caad ammoo dachee keessatti haqaan ala boonanii namni humnaan nurra cimaa eenyu ja'an. Sarabbiin inni isaan uume sun dhugumatti humnaan isaanirra cimaa ta'uun garree keeyyattoota keenyaas mormitoota turan. Mallattoo qiyaamaa irraa kirkirri heddummaata jedhan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Kirkirri lafaa, volkaanoo fi rakkoon hundi qormaataaf mu'minatti dhufti. Daran rabbii keenyatti dhihaannee akka araarama gaafannuuf guyyaa qiyaamaa jabaasanis akka yaadannuuf nu mudatti. Gama kaanii yakka hojjetaa turre nurraa kuffistee nu xahaarti. Irratti haa obsinu. Rabbi irratti haa lakkaawwannu. Rabbi gargaarsifannee wal bira haa dhaabbannu. Akkasuma balaan gurguddoon tun warra badii dinnii nuuf dhufti. Gama rabbii deebi'anii akka if yaadataniif dallansuu rabbii jalaa humaa akka isaan baraaruu hin dandeenye barsiifti. Inuu isaaniif adaba. Warri cubbuu keessa oolee bulu asitti hadhaa harkee aakirattiis ibiddatti darbama. Walumaa galatti ilmi namaa hangam akka wallaalaa ta'e waan naannawa isaa jiru akka sirriitti hin hubatin waan rabbiin itti murteesse kana humnaa fi beekumsa isaatiin ofirraa deebisuu akka hin dandeenye barra. Ilmi namaa hangam sirna tolfatee qaroomus, hangam diinagdeen cimee oomishus, hangam beekumsaan fagaatee hawaa keessa cehus waan daqiiqaa takka booda isa qunnamu hin beeku. Rabbi warra isa beekee dhugaan isatti amanee milkaa'urraa nu haa godhu jechaa gama qophii tafakkurii isin dabarsina.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتم جالتم توتردفتوتم الراديو نردم قبي تفكر. الحمد لله في ربي قدات أردس ولتدجاني جرم أكما آدي فنم فرد آدا يابنم دج ربي كي سيادان قلفم وممالم أجايبا كن ربين كين هالافم أملا داتين فاي ولين تفكرم إيمانا نما سم قلبم إيمانا نما جيسم قدنا ربي قدام نماف بيانسم مي أما إمالا كينيم غردتشي جبيا إيغالوم وممني أردا وچوف ديمنو إرمين جرمام إرمين سنجيم ويسل كيساتي كرمدام يوتام وايم ويسل أمدر إلالون كينياني آدتامام وممني كن إدو ونكبناوام نانو أمريكا كابام أوروبا فيم إيشا كيساتيم نانو مكني هدوماتو تيم كركر بشاني تياتي جراتام إرمين المناماتي فايدام غرغرا لما كنم إني درام رامولي فيم البسو تتكم أويرو فيم نانو نمني جراتم نياتي كل سويساتم kun ilma namaa waan haalaan fayyaduuf ilmi namaatis keessattum qonnaan bultoonni haala addaatiin kunuunsa isaaf gorum gama biraatiin ammoo rifeensi gogaa isaa indastiriiwwan faashinii keessatti haalaan barbaadama kanaaf ammoo namoonni gariin uumama kana adamsanii ajjeesu anis waa'ee uumama kana qabxiilee muraasa isiniif dhiyeessa hanga xumuraatti na waliin tura. Ermin uumamatik kaaram dheerinni isaatis sanyiifim naannoo jiraatu irratti hundaa'e garaagarummaa qabam inni irratti kan seentimeetira 17 kan dheeratu yoo ta'u guddaan ammoo aga seentimeetira 33 dheeratam ulfaatinni isaatis giraama 25 aga 113 ta'am akkuma uumamaalee hedduun kormaan dhaltuun caalam halluun rifeensa uumama kanaa haala qilleensaa irratti hundaa'e garaagarummaa qabam wayita owwaattim rifeensi gama duddaa jiru magaalaa gara diimaatti kan dabootam wayita qabbanaa'uufim naannoon inni keessa jiraatu cabbiin guutamuttim halluun isaa guutumattim gara adiitti jijjiirama kunis cabbiin wal fakkaatim diina jalaa miliquudhaaf isa gargaara ermin mataa xiqqam rog-sadee fakkaatu qaba gurri isaa geengoo yoo ta'u hanfarroon isaa immoo dheeraadha qaamni isaa laafaa yoo ta'u miila gabaabam jabaafim eegee dheeraa qaba ermin cifaa qaraa qaba cifaan isaa kunis lafa qotuudhaaf akkasumas mukarraa mukatti ciiruudhaaf haalaan isa gargaara uumamni kun yeroo naannoon isaa cabbiin uwwifamus rakkoo takkaan malee cabbiirra deemuu danda'a yoo barbaachisaa ta'e immoo bishaan keessas daakee gara barbaade cehuunis isaaf salphaadha uumamni kun uumama halkan socho'uudha warra kaarniivaras yookiin ammoo foon sooratu keessatti ramadama sooranni isaa hedduminaan hantuutam ilbiisotam raammoleem raacham qurxummim allaattiifim hanqaaquu garaagaraatim akkuma dura irratti dubbanne raammoleefim ilbiisota soorachuun isaa namoota hedduu faayidaa guddaa qaba naannoon akka qulqullaa'uufis ga'ee isarraa eegamu dalaguutti jira ermin dandeettii dhageettiifim fuunfachuu jabaa qaba kennaa addaam baraafame kanatti fayyadame soorata barbaaddata kana booda waan argate san mataa fi kokkee qabe ajjeesee soorata uumamni kun soorata isaa barbaacha halkan tokkoon aga kiiloomeetira 14 deemuu danda'a hedduminaan ammoo utaalcha shaffaaxaa yookiin zigzaag jedhamuun deema yeroo takkaan lafaa ol seentimeetira 50 utaala halkan tokkoon aga kiiloomeetira 14 deemuun rizqii rabbisaaf qoode soorata halkan yeroo soorata barbaacha haala kanaan deemu diina isa nyaatuun walitti dhufuun ni mala jeedalli adurreen akkasumas ilmi namaa diina uumama kanaati. uumamni naannoo qabbanaawaa jiraatum amala addaa tokko qaba innis haayibarneet gochuudha akkuma amma dura isinii himim haayibarneet jechuun osoo bakka takkaa hin socho'in soorataafim qilleensa malee yeroo dheeraaf turuu jechuudha ermin garuu uumama naannoo qabbanaawaa jiraatam haayibarneetiin goone keessa isa tokko qilleensa ulfaataa yoo ta'es boolla mukaafim dhagaa irratti qote keessa seenuudhaan haala qilleensa ulfaataa san dabarsa ermin jireenya kophaa jiraatam garuu uumamni xiqqaan kun lafa haalaan bal'aa ta'e kophaasam koloneeffatee keessa jiraatam inni tokko lafa hektaara 20 bal'atu kophaa isaa dhuunfachuu danda'a
lafaa gana bal'atu kana uumamni xiqqaan kun hafuura qaama isaa keessaa ba'utti fayyadamuun daangaatti tolfata. Ermiin biraa dhufem hafuura kana yoo argem lafa ermiin biraa ta'uu barem dhiisee biraa deebi'a. Yeroo walqunnamtii wal hormaataatti walitti dhufuun guyyoota muraasa waliin dabarsuu danda'u. Remiin ermiin guyyaa 280 tura. Yeroo takkaanis haaroon takkam ilmoolee 4 hagam 9 dhaluu dandeetti. Ilmooliin ermiin gaafa dhalatan haalaan xixiqqoo waan ta'aniif jeesadiif heddus osoon sosochoin muchaadhaa hodhaa turu. Kana booda waggaa tokkoof haadha waliin deema. Akkaataa sooratetti adamsaniif waan irraa barachuu qaban hundam baratu. Waggaa tokko guunnaan haadharraa adda bahanii jireenya kophaa jiraachuu jalqabu. Ermiin ayyama rabbiitiin aga waggaa 7 jiraachuu ni danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur. Qophiin ardhaaf qopheeffadhe kanuma. Sagantaa kana yoo YouTube irratti daawwataa jiraatan laayikii fi sheer gochuu hin dagatina. Yoo Facebook irratti daawwataa jiraatanis akkasuma namoota birootiif dabarsa. Sagantaa laayik gochuun keessan faayidaa hedduu qaba. Weteesin laayik gootan hiriyoonni keessan kan Facebook fi YouTube irratti wal beeytanis sagantaa kana ni argu. Kanaafuu isinis sagantaa kana namaaf dabarsuudhaan mindaa gaarii Rabbi biraa ni argattu jechuudha inshaallah. Ani qophii hardhaaf qopheeffadhe xumuree jira. Soorri qalbii kan qalbii isin bohaarsaa barumsa gaggaarii isinii dabarsu itti fufa. Haga torbanitti nagaan naaf jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Ilmoo dhaluun waan bultii namaaf mi'eessurraayi. Namni bultii jaaree wajjin jiraatu gaafa ilmaan horee ilmaan ifiitii wajjin taphatu arguuf jarjara. Ilmaan horuun tola Rabbiin guddaan ilmaan namaatiif oolerraayi. Ilmoo dhaluun waan gaarii taatus dubartootaaf garuu yeroo garii qormaata guddaadha. Dubartoonni gariin yeroo ilmoo dhalan lubbuu isaanii dhaban. Gariin ammoo uumamaan dhaluu dadhabanii gargaarsa ogeeyyii fayyaatiin dhalan. Quba qabduu teenya arraatiin ajaa'iba ilmoo dhaluun wal qabatan muraasa isiniif dhiheessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Daa'ima akkaan dheeraa akka galmee kitaaba wantoota ajaa'ibaa Guinness World Records keessatti galmaa'etti haati takkaa daa'ima akkaan dheeraa bara 1987tti dhaltee turte. Daa'imni Beeb Beets jedhamtu tun gaafa dhalattuu seentimeetira 71.12 dheeratti. Akkasumas kiloogiraama 10 ulfaatti. Wal bira qabuuf akka isiniif mijaa'uuf daa'imman haarawa dhalatan avreejiidhaan seentimeetira 51 dheeratan. Daa'imni tun garuu seentimeetira 20 kana caaltee dheeratuun seentimeetira 71.12 taate. Walumaa galatti daa'imni akkaan dheertuu taate tun daa'imman uumamaan dhalatan haalaan caaltee argamte. Tahullee hedduu turuu hin dandeenye. Daa'imni haala baramee olitti dheerattee dhalatte tun sa'aa 11 booda duutee addunyaarraa godaante. Haadhaa fi abbaan daa'ima tanaatis dhadheeroodha. Haati daa'ima tanaa meetira 2.4 takka, abbaan ammoo meetira 2.36 dheerata. Faallaa dheerinaatiin daa'imni akkaan irra gabaabduu taatee dhalattee dubartii akka taate kitaabni dinqiilee addunyaa galmeessu kun ifoomseera. Daa'imti Niisaa Hawaares jedhamtu gaafa dhalattu seentimeetira 24 qofa dheeratti. Xiqqoo mataakkuu takka caalti jechuudha. Ulfaatinni isii ammoo giraama 320 qofa ture. Daa'imti tun guyyaa silaa akka aadaatti dhalatuu qabdu guyyaa 8 dursitee dhalatte. Sababuma kanaaf kutaa kunuunsa addaa seensifamte. Ji'a 5 boodas hospitaala irraa baatee maatii isiitti makamte. Dubartii daa'imman hedduu dhalte. Akka kitaaba Guinnessitti dubartiin daa'imman hedduu godhachuudhaan galmee duraarratti argamtu lammii Raashiyaati. Miisis Vaasiliyeefaa jedhamti. Dubartiin tun ijoollee 69 dhalte. Yeroo 16 lakkuu deeysee, yeroo 7 ammoo ijoollee 3, yeroo 4 ammoo ijoollee 4 dhalte. Dubartiin tun rikardii lakkuu fi yeroo tokkoon 4 dhaluudhaa qabattee turte. Abbaa warrasii dubartii biraatis fuudhee isiirraahis ilmaan 18 argatuunsaa galmaa'ee jira. Gama biraatiin dubartiin lammii Itaaliyaa Maadaliin Garaanaataa jedhamtu
yeroo 15 ijoollee sadi dhaluudhaan kitaaba Guinness keessatti galmooyte. Dubartiin tun bara 1836 hanga bara 1886 kan jiraatte hoggaa ta'u waa'een ulfaa fi daa'imman isii hedduun ibsamne. Daa'ima guyyaa isii dursitee dhalatte. Daa'imman guyyaa isaanii dursanii dhalatuun waan baramaadha. Daa'imman akkanaatiif kunuunsi addaa godhamee akka jiraataniif carraaqqiin ni taasifama. Akka galmee kitaaba Guinnessitti daa'imni guyyaa dhalatuu qabu dursee dhalatuudhaan riikardii qabate Curtis Minsi jedhama. Daa'imni kun garaa haadhaa keessa 21 yookiin 6 qofa ture. Daa'imman hedduun 40 booda dhalatan. Daa'imman dursanii dhalatan jedhaman ammoo 37 dursanii dhalatuu danda'an. Daa'imman hanqisa dhalatan jedhaman ammoo ijoollee 23 hanga 28 dhalatanidha. Wanti kanaa gadi warra fayyaatiifuu kan ajaa'ibaati. Curtis Minsi 21 qofa turuudhaan yookiin ammoo haga silaa turuu qabu walakkaa qofa garaa haadhaa keessa turuudhaan dhalate. Daa'imni kun gaafa dhalatu carraan jiraachuudhaaf qabu parsantii 1 qofa akka ta'e doktorootaan himameera. Haa ta'u malee hayyama rabbiitiin daa'imni kun yeroo dheeraa jiraateera. Daa'imni kun ji'a adoolessaa bara 2022tti waggaa 2 guute. Amma waggaa 2 fi ji'a 7 ta'ee jira jechuudha. Ta'us garuu daa'imni kun rakkoo fayyaa guddoo waliin jiraataa jira. Hanqina dhiigaatii fi dhibeewwan garaagaraa hedduuf kan saaxilame Curtis soorata isaaf barbaachisu ujumoodhaan soorata. Ujumoo kanaan sa'a 3 sooranni isaaf kennamaa jiraata. Kanumaan wal qabatee lakkuuleen guyyaa isaanii haalaan dursanii dhalatan 22 qofa garaa haadhaa keessa turan. Lakkuuleen Kiilii fi Kaambirii Iwalt jedhaman kunniin bara 2018tti kan dhalatan yoo ta'u, lakkuulee guyyaa isaanii dursanii dhalatan jedhamuudhaan kitaaba galmee ajaa'ibaa irratti galmaa'anii jiru. Dubartii yeroo takkaan daa'ima hedduu dhalte. Dubartiin Haliimaa Siisee ja'amtuu bara 2021tti yeroo tokkoon daa'ima 9 dahuudhaan kitaaba wantoota ajaa'ibaa keessatti galmooyte. Haliimaan lammii biyya Maaliiti. Daa'ima 7 ulfooytee akka jirtu kan itti himame Haliimaan tajaajila fayyaa gahaa argachuudhaaf jecha gara Morookoo imalte. Achittis kunuunsi gaariin godhameefii ture. Osoo daa'ima 7 eeganii daa'ima 9 keessaa fuudhanii hammachiisan. Haliimaan ijoollee 9 sarjariidhaan dhalte. Ijoollee dubaraa 5 fi dhiira 4 badhaafamte. Yeroo ammaa daa'imman 9 fayyaa guuturatti argaman. Kunuunsa ji'a 19 booda gara biyya isaanii Maalitti deebi'an. Tana quba qabdu. Takka lama jennee qophiilee har'aaf qopheeffanne hunda isin biraan geenyee jirra. Wanti nuuf hafe yoo jiraate nagaya walitti dhaammachuu qofa. Gama keessummeessuutiin aan Usmaan Abdulatiif akkasuma obboleettii teenya Farihaa Aadam waliin turre. Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Qophii Tafakkur ammoo Abduu Naasir Tufaattu nuuf dhiheesse. Obsaan waan nu hordofaa turtaniif fayyadaa. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya Rabbi keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa aakiraa argadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الهدى صورة قلبي مسلمة